Maqaa yeroo hedduu waamamaa jiraatu deeggartoota miiliyoona 400 fi miiliyoona 50 addunyaarraa kan qabu miidiyaalee hawaasummaan namoota miiliyoona 300 fi miiliyoona 60 ol kan horate kilabii guddaa addunyaa kanaa Real Madrid. Spain magaalaa Madridittiin bara 1902 kan hundaa'e Real Madrid waancaa La Liga Spain yeroo 36, Champions League Awurooppaa yeroo 14, waancaa kilaboota addunyaa fi mo'attoota Awurooppaa yeroo 5 injifachuun kan isa gitu injiru. Waancaa Champions League Awurooppaa yeroo 15ffaa fudhachuuf reekoordii isaa itti fufsiisuu Bayern Munich injifachuun xumuraaf Borussia Dortmund waliin ga'eera. Deeggartoonni amanamoon Real Madrid injifannoo kilabichaaf lafee dugdaati. Faaruu kilabichaa haala Madridii fi hidhannoo kilabichaa bifa adii irratti mormii hin barbaadan. Deeggartoonni kilabichaa afaan Ispaaniishiin haala Madrid naadamas Madrid gara fuulduraattiin akka jechuuti imimmaaniin guutamuun faarfatu. Faaruu kana keessattiin seenaan sin hojjettan, seenaan hojjechuuf deemaa jirtan, eenyullee komachuu hin danda'u, fedhii injifachuuf qabdan cimsaa yaada jedhu qabam. Xiyyaan fiigaa jira, Madrid koo waraanaa jira. Ani qabsoodhaa, ani bareedinaa. Madrid, 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 haala Madrid jechuun onni isaan irraa faarsu. Bara 2014 faaruun kun chaartii iTunes irratiin Ispeenii fi biyyoota addunyaa 17tiin sadarkaa tokkoffaa qabachuun tureera. Deeggartoota Los Blancos kan adda taasisu ni bira. Jaalala waggoota dheeraaf halluu adii fi gonfoo hidhannoo kilabicharra jiruuf marartuu addaa qabaachuu isaaniiti. Maqaan masoo Los Blancos warra adii La Casa Blanca White House jedhamuun waamamu. Maqaan kun kallattiin hidhannoo kilabichaa bifa adii waliin hidhata olaanaa qaba. Seenaa kilabichaa waggaa 120 keessattiin hidhannoo kilaba kanaa ta'uun tajaajileera. Taphattoonni fi leenjistoonni gurguddoon addunyaa dabareen kilabicha keessa wal jijjiiranis hidhannoon kilabichaa adiidhuma. Har'a hidhannoo kana jijjiiruun deeggartoota kilabichaa birattiin lola guddaa kaasisa. Kilabichi hidhannoo jaarraa tokko oliif itti fayyadame kanaaf kilaba London sadarkaa gadii keessa taphachaa ture Corinthians jedhamurraa arguun fooyyessee fayyadamuu akka eegaletu himama. Hundeessaan kilaba Real Madrid Arthur Johnson Corinthians daawwatee ture. Dhimmi kun ragaa qabatamaa qabaachuu baatus Johnson naamusa taphaa kilabichaa haalaan akka jaallatutu himama. Bara 1920 keessaa taphattoonni Real Madrid Patricio Escobalii fi Felix Caicedoon London imaluun tapha Corinthians daawwatan. Daawwannaa kanarrattiin hidhannoo Corinthiansiin kan booji'aman taphattoonni kunneen yeroo gara Spain deebi'an hundeessitoota kilabichaatti himuun wantoota muraasa fooyyessuun hidhannoo har'a addunyaan dinqisiifatu kana kan ofii taasifatan. Tisheertii adii fi gonnoffee halluu gurraachaan hidhannoo ofii godhachuun tapha cimaa Barcelonaa waliin qaban irrattiin kan hirmaate Real Madrid dirree ofii irrattiin 5-1 dirreen alaa 2-0 mo'aman. Kanarraa ka'uun pirezidaantii kilabichaa kan turan Pedro Paragues hidhannoon kun gammachuu qabatee hin dhufne jechuun gonnoffee halluu gurraacha hambisuun guutuunsaa adii ta'uun akka uffatamu ajajan. Halluu adiin kun garuu duudhaa kilabichaa waan ta'eef dhaloonni dhufuus jijjiiruu akka hin qabne akeekkachiisan. Kun erga ta'ee jaarraa tokko guuteera. Halluu daammii tapha dirreen alaaf itti dabalameen alattiin halluu adiin daran miidhagaa fi jaallatamaa ta'ee har'a ga'eera. Alfredo Di Stefano, Raul González, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo fi Ronaldo Luis Nazario de Lima uffachuun yeroo hundaa yaadatamu. Halluun hidhannoo kilabichaa garuu har'as jira. Hidhannoo kana kilabiin England Leeds United bara 1960 irraa eegaluun fayyadamaas jira. Real Madrid keessattiin mallattoo kilabichaa ta'ee kan fuulla'ee asxaa gonfoo hidhannoo adii irra jirudha. Asxaan gonfoo kun bara 1920 keessaa yeroo maatiin mootii Spain kilabicha hoogganuu eegalanii kaasee mallattoo ta'uun itti fufeera.
kilabichi duraan kilabii kubbaa miilaa Maadriid jedhama ture. Bara 1920 eegaluun mootii Ispeen Alfonso 13ffaan maqaa Real jedhutti dabalan. Afaan Ispaanishiin Real jechuun Royal yookiin mootota kan jedhuttiin hiikamam. Real Maadriid jechuun kilabii warra mootii akka jechuutiin. Bara 1931 Ispeen Riippaabilika yeroo taatu asxaa gonfoo Maadriid irrattiin barreeffame irrattiin mallattoon leencaa dabalameera. Waggaa 10 booda yeroo mootummaan Ispeen deebi'ee ijaaramu asxaan kilabichaa iddoo isaa duraan ittiin deebi'e. Waggoota 80 darbaniifis osoo hin jijjiiramin mallattoo kilabichaa ta'uun tajaajileera. Maadriid gara fuulduraattiin haala Maadriid jennee qophii keenya xumureerra. Horaa bulaa.